Okay, jalqaba irratti aappii Pixel aappii kana qabaachuu qabdu. Baay'een keessan ni beektu jedhee yaada. Aappii kana keessa ni seenna. Gaafa seennu fuula kana fakkaatu nu dhufa. So new text kan jedhu kana delete ni goona. Okay, delete gaafa goona amma ID card register jira waan ta'eef saayizii keenya mijeeffachuu qabna jechuudha. Saayizii keenya mijeeffachuu qabna. Fakkeenyaaf kuni square dha. So kanaaf saayizii sirreeffachuudhaaf maal goona? Bakka kana keessa ni seenna jechuudha. Tuqaa sadii bakka gara olii kana ni argama jedhee yaada. Kana keessa nan seenaa. So erga kana keessa seenee booddee image size kan jedhu ni jira jechuudha. Image size kan jedhu kana nan filadha jechuudha. So kanaanii haala kanaan jira kun amma asirraa akkasumas kan barreeffamee jirudha kuni. So kana bu'uudhaan kana meeqarran godhaa. So haala kanaan kana 54 godhaa. Kana immoo 87 godha jechuudha. Okay nan jedha. Maal fakkaatee jira jechuudha amma. Haala kanaan bareedee jira akka saayizii baachuu hojjechuu keenyaan nu ta'utti hojjetamee jira jechuudha. Baakgiraawundi kun halluu baakgiraawundi kana jijjiiruun barbaade waan ta'eef gara gadii kana dhufuudhaan mallattootti bakka kanaa nan tuqa jechuudha al takkaa fi erga tuqee booddee wantoota baay'ee jiras imeejii jala gashuu barbaannes waan tiraanspaaransii gochuu barbaanne jechuudha. So ammanii kalarii kana nan filadha jechuudha. Kalarii kan biraan galchuu barbaade waan ta'eef kalarii barbaadan galchuu ni dandeessu isinii. So fakkeenyaaf ani adiin galchee isinitti agarsiisa jechuudha. Okay. Amma baakgiraawundii kana adii godheen jira jechuudha. Egaa baakgiraawundii adii godhee booddee bakka mallattoo iddoo kana tuquudhaan ammas immoo sheepi kan jedhu kana keessa nan seena jechuudha. Sheepi. Okay. Gaafa sheepi kan jedhu keessa seenu haala kanaan kana naaf fidee jira. So gara gadii kanatti gadi dhufuudhaan kalarii sheepi kooti kanan filadha fakkeenyaaf ergan kana filadhee booddee xiyyoo isaa qabuudhaan nan gurguddisa jechuudha. Saayizii isaas haala kanaan nan guddisa. Ergan guddisee booddee gara gadii kana raayitiitti nan bu'a jechuudha. Raayitii nan godha. Okay. Erga raayitii godhee booddee sheeppiin keenya haala kanaan nuuf uumamee jira. Haala kanaan sheeppiin kun erga uumame sheeppii kana al takkaaf tuquudhaan gara gadii kana jechuudha dhufee mallattootti kanan tuqa. Erga mallattoo kana tuqee booddee haala kanaan rooteet kan jedhu nan filadha jechuudha. Rooteet kan jedhu nan filadha jechuudha. Dabarsuudhaan rooteetii nan filadha. Okay, egaa rooteetii filadhee booddee kana meeqarran godha? Fakkeenyaaf 36 nan godhina keetii 36 godhini. Okay, kana booddee haala kanaan gara olii kanatti ol nan butaa jechuudha. Amma barbaadan gochuu dandeessu. Fakkeenyaaf soddomarran kaa'ee fakkeenyaaf 30 godhe akkuma inni bareedu yaaluuf jecha. Okay, 30 kan godhe booddee raayitii nan godha. Amma gaa sheeppiin kun haala kanaan gara olii kana galee jira jechuudha. So sheeppii kan ramma saltaa akka tuquudhaan mallattootti ishee kana nan tuqaa. Kana booddee koppii nan godha jechuudha. Sheeppii sana lama nan godha. Sheeppii kana lama godhee booddee gara gadii kanatti gadi nan fide jechuudha. Kana nan fida. Fakkeenyaaf bakka kana fidee egaa bakka kana fidee booddee kalarii isaa xiqqoo jijjiiruu barbaadeera waan ta'eef gara gadii kana kalar kan jettu kana fidadha jechuudha al takka tuquudhaan. Kana booddee kana raayitii ergan godhee booddee kalarii biraa tokko nan fidadha. Kalarii kanan godha. Okay, ergan godhee booddee ammas gara oliitti deebi'uudhaan kana dan tuqa. Kana tuqee booddee eebbisa gara olii kan ergan tuqee booddee jechuudha. Koppii nan godha jechuudha mallattoo kana tuquudhaan koppii nan godha. So amma immoo haala kanaan akkuma inni bareedu walirra godheen jira jechuudha. Walirra kaa'een jira. Okay, amma gaa mallattootti ishee kana tuqeen bareedan kana lookii nan godhe jechuudha. Akka inni sochooneefi nan qoqqollofaa jechuudha. Look nan godha. Okay. Erga lookii godhee booddee maalan godha amma sheeppii kana keessa nan seena jechuudha. Mallattoo iddoo kana keessa nan seena. Mallattoo iddoo kana keessa ergan seenee booddee sheeppii kan jettu kana ammas nan filadha jechuudha yeroo lammataa fi egaan filadhu sheeppiin koo haala kanaan asirra kana dhufee jira. So gara gadii kana dhufuudhaan kalarii sheeppii kootiin nan jijjiiradha. Fakkeenyaaf kanan gochuu barbaade yoo ta'e yookiin kanumaan godha. Okay. Ergan godhee booddee xiqqoo kana maalan godha nan qallisa jechuudha. Haala kanaan xiyyoo walitti fiduudhaan okay, haala kana argantu godhee booda
Okay. Okay. Amma haala kanaan sheeppii kana uumaan jira. Sheeppii kana haala kanaan achi butee bakka kana nan gashaa. Okay, kana booda ammas sheeppii kana al takkaaf tokkodhaan koppii nan godha jechuudha. Asiinis koppii gochuu nan danda'a. Okay, koppii erga godhee booddee gara gadii kanatti gadi nan fida. Okay. Ammas yeroo lammaffaa fi yeroo sadaffaa fi koppii nan godha jechuudha. As koppii erga godhee booddee xiqqoo haala kanaan garachiin nan buuta. Bareedinumaaf jechuudha kuni kan isin qabu. So erga kana godhee booddee xiqqoo kana tokkoon isaa kana diidii nan godha waan ta'eef maalan godha fakkeenyaaf isa gara olii kana tuquudhaan gara gadii kana nan dhufa jechuudha. Gara gadii kana mallattoo ishee kanatti nan bu'a. Erga mallattootti bu'ee booddee as jala optimize kan jedhu ni jira jechuudha. Optimize kan jedhu kana fakkeenyaaf 88 irraan ka'a. 8 warraan ka'a. Okay, 8 margan kaa'ee booddee amma immoo deebi'ee lammaffaa kanan tuqa. Gara gadii kana dhufuudhaan jechuudha. Ishee kana paasiitii kan jedhu kana kan ammoo 7 warraan ka'a. Okay, amma immoo isa gara dhumaa kana nan tuqa. Ammas gadi dhufuudhaan oppaasiitii kan jedhu kana keessa seene kana 60 nan godha. Okay, kan fakkeessan jira jechuudha. Okay, erga kun kana ta'e booda maalan godha amma fuula kana fakkaatu hojjedheera jechuudha. So ammas mallattootti kanatti bu'uudhaan lookii nan godha jechuudha. Sheeppii wal lamaan amma akka inni sochoonetti nan cufa jechuudha. Okay, haala kanaan xumureen jira jechuudha. Haala kanaan xumureen jira. Okay, haala kana ergan xumuree booddee amma immoo wantoota irratti barreeffame akkasumas immoo suuraa adda addaan fidee irra galche jechuudha. Kan nama asirra ID isaa hojjetaa jiru jechuudha. Okay, fakkeenyaaf suuraa koo fiduudhaa fi bakka iddoo kanatti bu'uudhaan dannan godha. Okay, erga haala kanaan fidee booddee utuu gara sanatti hin darbini iskuweerii goone jechuudha. Kan iskuweerii goone bakka kanatti iskuweerii goone xiqqoo akka inni guutummaa keenya dhuunfatutti haala kanaan hojjenna jechuudha. Erga goonee booddee iskuweerii goonee booddee tumas jalaan bahini mallattoon sarkilii tokko gara dhumaa kaanii jirti. Mallattoo sarkilii kana ni tunne jechuudha. So kanaan booddee sarkilii godheera jechuudha. Sarkilii godhee naannoo keenya kana booda mallattootti raayitii kanatti buunee raayitii ni goone jechuudha. Waaw, haala kanaan dhufee galee jira jechuudha. So kana xiyyoo kana qabuudhaan hin dirreessina jechuudha. Saayisee yoo barbaanne karo'annee goona. Okay, haala kana erga goone booddee sentarii gachuudhaa fi gara gadii kan dhufne relative position kan jiru jira. Kanatti ni buuna. Kana booda sentarii ni goone jechuudha. Gara olii kanatti buune. Okay, mee kana godhee booda erga kan haxaa'uudhaan stroke kan jedhu ni jira jechuudha. Stroke kan jedhu kana keessa seennee kana ni bannaa. Erga bannee booddee kalarii barbaanne kalarii nutti bareedu ni filanne jechuudha. Fakkeenyaaf kan kalarii biraandii koo wal qabatu jedhe waan ta'eef kalarii ofii kootii jechuudha. Isin waan barbaadan gochuu dandeessu. Kalarii kan dhaabbatichaa kan fakkaatu jechuudha. Fakkeenyaaf istoogii isaa kana 13 14 gochuu dandeessu waan barbaadanii. Kana booddee maal nan godha? Raayitii nan godha jechuudha. Okay, raayitii nan godha. Amma haala kana fakkaatu hojjedheen jira. Wantoota irra galchine fakkeenyaaf wantoota irra galuu qaqqabanii irra gaggalchine jechuudha barreeffama fakkeenyaaf. Okay, amma gaasitti fakkeenyaaf barreeffama barreessuudhaan mallattoo iddoo kanatti bu'uudhaan baay'een keessan ni beektudha yaada. Tekstii kan jedhu kana ni filanna. Erga tekstii kana filannee booddee saayizii isaa kana guddisuu dandeenya akka barbaannetti. Fakkeenyaaf maqaa dhaabbataa barraa yoo ta'e fakkeenyaaf ta'eera diijitaal iskiil ani bakka kanatti ofii koo ifan hojjetaara waan ta'eef yaaduma isin barsiisuudhaaf nan hojjetaara jechuudha. Okay, haala kana erga goone booddee gara gadii kana barreeffame cal takkaaf tuqnee gara gadii kana seennee wantoota ediitii gochuu qabnu ediitii goonaa jechuudha. Okay, yeroo suuraa fi sheeppii adda addaa ediitii goonu kanaan ediitii goona. Yeroo barreeffamaa garuu mallattoon qubee kun jirti.
So ishee filachuudhaan ediitii goona jechuudha. Ediitii ittiin barreeffama keenya ediitii goona baay'ee jirasi. So fakkeenyaaf ani kalarii isaa kana adii gochuu nan barbaada waan ta'eef kalarii filadheen adii nan godha. Okay, adii nan filadha. Adii ta'ee jira. Raayitii godhee ammas immoo jala kana jechuudha. Keenyaa fi foontiis filachuu yoon barbaade. Okay, foontiin kunoodha. Foontii nan filadhe jechuudha. Foontii kan barbaadnetu jira. Kun maay foontii kan jedhu kun kan nuti itti feenuudha jechuudha. Appilikeeshinii keenyatti akkamitti akka itti feenu immoo viidiyoo isaas ni hojjedheen jira dheengadde jechuudha. So amma kana isinitti agarsiisuu fi hundi keessan kan qabdanii isinitti agarsiisa. Kun qafoo wajjin kan dhufuudha. Fakkeenyaaf as jalaa tokko nan filadha. Okay, tokkuma fakkeenyaaf biloogarii kan nan filadha jechuudha. Kana filadhee booddee okay nan jedha. Maqaan dhaabbataa haala kanaan barraa'ee jira jechuudha. So kanaaf kana bakka inni bareedutti hin bubbuta. Kana booda ammas immoo barreeffama kan biraa fiduu irra maal nan godha? Koppii nan godha jechuudha. Kanuma koppii nan godha. So erga koppii godhee booddee bakka kanatti waan barreeffama qabuun barreessa. Fakkeenyaa fi wantoota as keessatti hojjetu fakkeenyaaf as jalatti waan barreessa. Viidiyoo ediitingii, giraafiks diizaayiningii, AI and teekinooloojiidha. Yaadumadha. Tamlaayii jechuudha. Haala kana erga barreessee booddee okay, ediitiin godhachumatti furaate jechuudha. Okay, kana fakkaatee jira. Ammas immoo barreeffama kan biraa barreessuu barbaade kanuma koppii nan godha lama xaaruurra. Okay, amma kalariin sun hin mul'atu waan ta'eef kalarii kana ni jijjiirra. Kalarii kan jedhu xunnee ni jijjiirra. Fakkeenyaaf bakka kanatti maqaadha fakkeenyaaf dheeraa Indaalee jedhee bakka kanatti nan barreessa. Maqaadha waan na ta'eef jechuudha. Dheeraa Indaalee jedhee nan barreessa. Okay, as keessatti ammas gahee hojii yoon barbaade poozishinii jechuudha. Barreeffama kana koppii nan godha. Jalatti maalan jedha fakkeenyaaf okay, giraafiksii isin barsiisaa waan ta'eef fakkeenyaaf giraafiksii diizaayinar jedhee nan barreessa. Okay, haala kanaan seentarii irra bashaman gidduu nan kashee jechuudha. Okay, gara jalaa kanatti maaliif maqaadha waan ta'e jechuudha. Okay, ammas immoo barreeffamoota afan jira. Barreeffamoota fakkeenyaa fi ID nambarii ta'uu danda'a. Isbaardeejii isaa ta'uu danda'a. Wantoota baay'ee fakkeenyaaf kun haala kanaan jechuudha. ID nambarii, poozishinii, wantoota akkasii jechuudha. Okay, haala kanaan nambarii siqicha horreessan kana ID nambarii, poozishinii, daayireektar, fakkeenya jooyinii, guyyaa ittiin wanti kun hojjetame jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbatichi kan isinitti himu. Kana haala kanaan ni barreessina jechuudha. Haala kanaan ni barreessina. Okay, erga kana goonee booddee ammas wantoota nu hafanii yoo QR koodii qabaatanii dhaabbati sun jechuudha. Dhaabbati hojjetu yookiin dhaabbati keessan qaba yoo ta'e QR fiddu jechuudha. Kan barbaaddanii QR fiddanii irra galchitu jechuudha. Kan dhaabbata sana kan barbaaddu osoo hin taane dhiifama. Kan dhaabbata sanaa galchitu jechuudha. Kan dhaabbata sanaa galchitu fakkeenyaaf namni iskaanii godhatee akka argatu jechuudha. Iskaan gaafa godhu tajaajila isaanii, hojii isaanii wanta hundumaa fidaa jechuudha. Okay, fakkeenyaaf kan biraa mallattoon hin barbaachisu yoo ta'e bakka duwwaama kana callisnee hima jechuudha. Baakgiraawundii bakka adii kanaa al takkaafnee turne jechuudha. Yoo erga turne booddee gara gadii kanaa kana ni turna. Kana booddee bakka kanatti diroo kan jedhu ni jira. Yoo diroo kana kalarii keenya adjustii godhannee saayizii keenya adjustii godhannee maal goona jechuudha.
firmaa keenya yookiin immoo mallattoo keenya irra galchina jechuudha. Irra galchina jechuudha. Okay, gabaabumatti haala kana fakkaatuun ID kaardii bareedaa tokko hojjennee jirra jechuudha. So kana booddee seevii ni goona. So seef gaafa goonu kana immoo PNG irra goona jechuudha. PNG irra goona. Custom kan jedhu kana immoo bakka kana tuquudhaan jechuudha. Maal irra goona? Ultra irra goona jechuudha. Ultra irra goona. Kana booda maal goona? Save ni goona jechuudha. Save ni goona. Waaw. Haala kana fakkaatuun ID jechuudha. ID bareedaa tokko hojjennee jirra jechuudha. Yoo barbaaddan ammas viidiyoo kan biraa irratti akkamittiin diizaayinii adda addaa diizaayinii babbareedaa diizaayinii isinitti tole jechuudha. Diizaayinii hojjechuu barbaadan tokko yookaan diizaayinii barbaadan tokko yaada keessa kan jiru ta'uu danda'a. Miidiyaa adda addaa kan agartan ta'uu danda'a. Naaf ergaa keessaanii bifa bareedaa ta'een akkamitti akka hojjetamu isiniif kan hojjedha viidiyoo isiniin jedha. Maal irratti akka isiniif hojjedhu barbaaddu yaada keessan koomentii irra kaa'uun dagatina. Kana fakkaata jechuudha. Gaafa hojjetamee baay'ee bareedaa bifa barbaadne itti fayyadamuu dandeenya. Baay'ee adda addaa itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. So kanaafi gaaffii keessan akkasumas yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Namooti dhaabbata keessanii fi loogoo poosterii wantoota adda addaa barbaadanii keessaan na dubbisaa bifa bareedaa ta'een hojii giraafiksii kamiyyuu isiniin hojjedhaa isiniin jedha. Qola kitaabaas ta'uu danda'a. Hojiiwwan giraafiksii wal qabatu kamiyyuu jechuudha. Gatii madaalawaa fi bifa bareedaa ta'e isiniin hojjedha waan ta'eef keessaan na dubbisaa isiniin jedha. Galatoomaa.